No, no, لا daqiiqa والله kulle na obsi. Laal baramma nama tokko haati waa itti himattee nama tokko hana jaalataa beeytu uffata bareedallee narraa gartee na jaalattii daranuu qalbii keessaa qabattaa bara. Nama atuu jaalala ittiin ibsatin fakkeenyaaf amma nama tokko ni jaalattaa jennu ni jaalatta waliigallee qalbii keessa jaalatta. Garuu niin siin jaaladhaa jetteeni nama kana afaanin itti himte eegas booda ammoo ati babbareeddee nama hojjetu himbaafanne haafitadhu haafitadhu bakka baafatan dhaqirra erga baafattee haasoo jirtaa bakka san dhiisireeti. Qoy gaafitadhu anuu si dhaggeeffadhe qoy haafitadhu laal amma intala tana ni jaalattaa haa jennu ati qalbii keessa jaalatta malee isii bira jaalala isiidhaa hin geeffanneen isii bira ati gartee isii mee babbareedinuma kiyya kanaa fi boona kiyya kana haa nagartu jettee yoo ati lafa dhiitaa ooltellee intalti waaw jetteetuma sumarraa achi garagalti malee ganduma jaalalaa sanuu biran dhayitu isin. Maaliif jennaan bakkuma jaalalaatuun geenya gaa'isin pa'aawwa mucaan warraa baluu bargaa qulqullina ni eeggataami uma jetti wanni biraan jirtu. Ammoo yoo ati isii tana siin jaaladhaa jetteeni jaalala xiqqoo takka bira kaayyattee eega san bira kaayyattee uffattee dhidhiqattee babbareeddee deemte waaw lakki ba mucaan kun jaalalti isaadha kun kanuma fuulduratti illee waliin jannataa'uu seennuu jettee dubbii chaappaa itti dhoyti aboo dubbiin irraa fixaagaa jarana maal taatan. اوكي استاذ ابراهيم السلام عليكم ابسا استاذ امام لا ابسا استاذ ابراهيم بودا من قدو على رفتي غافي جال لخيستي نمني لما ديرافي دلايو والجالة ibsa jaalala ibsatuu keessatti intala takka jaalattee jirta waa'ee isii qorattee of keessaa qabda namas qoradhu ofiifis jala deemi qoradhu as keessaa qabda baafatuudhaaf ibsatuuf intala tanatti ibsatuuf ibsa jaalalaa godhuuf gochaattu dursa moo jechaatu dursa kanuma allaka nama waliin falmisiisu garuu eefa jaalattee jecha dura gocha dursa namni takkaffaa nama kannaadhaan deemu jira nama jecha babbareedaan deemu jira jecha osoo jaalalan ibsine haala gaggaaritti kara isa qajeelchuu kara siin deemu jira nama dhidhiqannaa hoggasumarraa eegalu jira. Okay, amma asirratti okay. Gaafii adeemsa asirratti intala tana jaaladdeemi of keessaan qabaa jala deemeetiin laffaatii laffa'amuu qabu hundaahuu godha jaalala sin jaalada jecha jaamu kana ittiin ibsanneen maatis haa ta'u isis haa ta'u ittiin ibsanne jaalalan isiif qabu gocha kanaan ammoo waan jaalala mul'isu godheetiin jira sin jaalada jechuu hin ibsuuf gochumaan hin xumura akkanmattiin duuda baddee intala tana maatiinis afaanumaan gochuma kiyya arganiituma ni jaalataa mana naa galchan jechuudha osoo jechin intala tanaaf itti ibsinjee hogguu hooraa kaasan fardi beekkatee jaan dhiisinurra falmii maaltu bidigaa osoo hin taane sin jaaladhaa je'ee gochan gochaa jiru kana osoon isiif hin ibsine akkamittiin mana galfadha. Maal jettan abbaa dhiiraa? Doktor akkana agonu. Laal ilmuma namaa kana tahee namni kun hundinuu akkaataan jaalala itti beeku waladdaan jedhe. Hajecha duras gocha dursu jira. Ustaaz amma qoy dhaabbadhu nam 87 as jala jira miti. Nam 87 as jala jira. Agaaf akka gara hawaasa dabarse. laal amma inni Ustaaz Ibrahim Jibril wallahi jecha ajaa'iba quuqaan irraa buqqaasti waan nuti akka itti ibsan godhamne waan jecha kan kennee gareef dira san faarsin baabati amma gara hawaasaa tarkaanfachiisa jecha inni fide sanii faarsee Ustaaz Jamaal jecha inni jechuudha fooraan ka gara ummata adeebisu takka fooraan kana Ustaaz Imam muyit goradda amma ummata nu dhaggeeffatu
gara hawaasaati amma hawaasa laalamma abbaan dhiiraa jala Ustaz kharee hiitee akkatti micciiringa islamaanu jiddu godhatti malaa isinii gale ustaazallee gisee gaafatu jenajjantee akka karaan kee deebu godhaa gaafatte wallahi malaa maltummaa jira bakka takkaa imaamuddin ni dubbattaatillee ni qoy beeku ummata fuuldura dura dubbatu jira malee keessaan haasaan jiru abuhaa jechaa dursaa qoy daqiiqa atillee ni dubbattaa miira keessaa bahe gochaa fi jecha kan barreessa Ustaaz Ibrahim qoy carraa kee bitatte laal amma takka gara ummataa achi deebisna nama 83tu jira laal jarana amma as keessaa namuma lama goono anumaa fi Imaamuddin haa jennu Doktor Haruunis yoo gara kiyyab jiraate Sheekh Ibrahimis Alfaatiinis gara Imaamuddin numa lamaan kan ani gara keeti amma obs deegaa tokko amma abbaan dhiiraa yookaan ammoo Jamaal akka yaada isaatti jaalala ibsatuu keessatti yookaan jaalala keessatti gocha osoo hin taane hadursuu qabu jecha gochi san booda dhufuu qabaan jee ammoo Imaamuddin jaalala keessatti gocha osoo jecha osoo hin taane hadursuu qabu jechaa jee wayin irraa maqa Imaamuddin harkumaan ishaaraa naa godhi gocha jee gochan jee gochaa jette ani ammoo jaalala keessatti hadursuu qabu jechaan jee mee namni jaalala keessatti jechaatu dursaa jettan lakkoofsa takka barreessaa carraa mee dhaabbadhaa dura takka dhaabbadhaa mee hin barreessinaati wanni asirratti isin ibsuu barbaadu takkaa jira dubartiin takka dhagaa warri dubartootaa kaastila jirtan dhiira beeytan hunda keessaa abaluu na jaalataa osoo inni sin jaaladhan jeen amma dhugaan namni hin beeku osoo Imaamuddin gara ummata jeesnaa isaanii barreessa namni garuu argumoolarkee arguma sin jaaladha waliin hin jiru haya oofa daqiiqa laal gaafuma gabaabduu jarana akka jamaalitti nuure daqiiqa akka jamaalitti jaalala keessa jechaatu dursaadha akka Imaamuddinitti mee ati ummata gaafadhu ishi Imaamuddin mee ati gaafadhu ummata ishi ati gaafadhu mee akka meetanitti ibsattanii jenajjantanii nuti afaan oromoo nama galchu fedhaa mee jecha ogu takka Imaamuddin dhiifama irran isinii deebi'a tana dubbadhee yoo isin hin quubsine kirikirii feetan akkasi Kota isin yookaan ilmaan nagaadeeti yookaan ilmaan gabareeti ilmaan tamaariidhaan takkata akka gabareetti isin ibsa jalqaba gurbaan tokko hogguunii fi qonnarraa gale yookaan immoo hafuura baafannaa barbaade ganda intala kajeellaa qabuu sanitti qama'uu heddummeessa. Ollaalleen akkana ja'a. Harasan deddeemaa ja'an. Intala abaluu san kajeellaa jiraa ja'an. Ammas yeroonii fi sargii deeman. Daansii yookaan cinaa isiitiin taphataa yookaan taphatuu namatti hin dhiisu. Amma itti seena. Gurbaan kun intala tana kajeelu jiraa ja'an. Kuni gocha gabareeti. Lammaffaa inni biraa immoo yeroo guyyaa guuza qaban waamina malee owwaatee harawaacaa fi humna isaatiin dhiyaata. Abbaa fi intala san deebi'ee ammas jechootaa fi gochoota babbareedaa itti agarsiisa. Intalas naannoo isiin deddeemturra deddeebi'a. Kuni ka gabareeti qabi. Gocha amma dura ittiin dubbanne manguddoo sin erganne Faaxuma siin jaaladha siin jenneen. Inni immoo naggaadeedha yoo ati suuqii bante dubartiin takka amma tana dubartittiin si deebisa. Yoo ati suuqii bante taraa takka mastikaa bitti uffata ayinaa takkaatiin lammaffaa karameellaa bitti uffata ayinaa biraatiin sadaffaa waan manatti haajamsoo giddafaa bitti hogguu dhibba deddeebiti. Hogguu deebitu kana naaf beekii ijaan silaalti jecha dura ilaalcha harakaata dursiti. Sambooda yoo ati beeyte yoo hin beeyneef immoo ni sabbarti yeroodhaaf. Mana keeysan obboleeytii tantee maatii tantee
kana cinaa gaggaaddiddooyti. Uffata isiitillee istaayila ati feetu irratti deemti. Amala isiitis karas deebisti. Yoo ati darasaa taate jalaabiiba. Yoo ati iyyaala taate gurdii kofoo. Siigalee kun gocha jaalala sitti ibsachuu jirti. Na fedhii, na fuudhii. Takka na ajaa'ib. Yoo dhiiratee hoo. Yoo dhiiratee naggaadee ta'e. Waan adda meeshaalee adda addaa rakishatti sii gurguru. Akka isiin amma dukkaana kanatti deebituuf rakishatti sii gurguru gocha. Okay? Ammallee uffannaa isaatii fi jecha isaatii fi haasawa isaa hogguu isiin dhuftellee nama biraa dhiisee dura isiidhaa gurgura. Tamaarii yoo ta'es qalamaan narraa dhumee jechuu baay'isa. Isiinis qalamaan narraa dhumee injiri ni qaban qalama. Isinii galee jecha dura gochaa dursa wanni ja'amoo namni tokko osoo ilaalchi ijaatu gocha dhageetiinuu gocha itti dubbachuun immoo laalchaa fi dhageetii booda dhufa. Walii galla haa isin akkanumatti maraataadha moo gowwaa kam gartan akkanuma intala ijaan arguu fi siin jaaladha jeetuma katti ibsatu. Okay. Never. Tole. Ayyee amma hawaasa gaafadha. Obsa asirratti xumurarratti waan kana hunda gocha jechi as keessan dhufne. Gocha malee jechi hin dhufne as keessa. Eega. Itti aanagaa. Hin ibsanne gaa. Itti aanagaa. Hawaasni kareefu Amma gaafadha. Gocha kajenne. Jechi itti aanaa bar doktor. Bar ibsa jaalalaatiif kadursu jecha moo gocha irratti wal falmii jirra. Akkana yaa hawaasa gocha moo jecha jaalala ibsu irratti dursa. Bas. Laala. Hagartee jecha jawu lakkoo isa takka. Hagocha jawu lama tuytan. Dhumate dubbiin. Gochi lama tuqaddaan irraanfatin adara. Gochi lama. Jechi immoo takka tuqattan. Gochi lama. Gocha takka. Muyit goradda. Muyit goradda. Ruqiyyaan gocha jettee. Muyit goradda. ibsaan ankerreetti lama tuqadda. Ka ibsa warra immoo jechaa dursarratti takka tuqadda. Haganuma muyit goradda waliin laala. خلاص سيف غاري دكتور يكفيك يام جتشا على uno والراس uno jechaa caala hay dhuguma jechaa caale dhuguma jechaa caala qalamaan qaba irra deebi'a qalamaan qaba